dachenni jabaata dachee biyya ormaa isheen dhiyoo jirtu gara jabeetti laamala namaa waanittu namni biyya bayee maal qananii qaba biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii caba naananii jedhameeti naannatu yaaqobooti naananii jedhameeti naananii sabati yaadatu yaadabeeti yaadatu dubbii akkamsaa kana geessi nagaa keetii seenaa maaloo dhiisii viidicha kanan balleessin bannaati wanti ishiin argamtu hin jiru sobanatti manii maalitti bilbilti naan jedhanii soba amma baatii koo gaafadhe kan naan jedhe ijoollee safara kootatti innaa sobanii wanta bilbiltee miti sobanii takka jedhanii akka nu jabaannu malee ishee argadheeti miti yaa taa'uun dallattini hin balleessini sin jedha viidicha san ishee. Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hadda viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon qabadhee isin deebikaa viidiyoo ijoollee lamaan amma asirratti argitan tana takkitti kaleessa gadi isin dhiisee ture jechuudha. Obboleettiin ishii baay'ee cinqii keessatti kan kaleessa sagalee ishee dhageessan jechuudha. Dhugaa dubbachuutti baay'ee rakkoo keessa jirti. Har'a ganama obboleettiitti argadhee ture naan jette warratti bilbilee madaamii isheetu du'e malee ishii lubbuudhaan jirti naan jedhan jettee na gammachiistee turte jechuudha. Takka yoo turtammootuyyuu warri na sobanii akkaan of jajjabeessuufi malee mucayyoon tun wanni ishiin argamte tokkollee hin jiru. Yeroo duraa yeroo maatii ishiitti bilbiltee warra ollaa gaafattu jechuudha. Ishiin hin jirti nan jira du'arra hin jira nuun jette madaamii xiyyatu du'e jettee jedhaniiti ishiitti himanii. Amma garuu deebitee yoo haxaarraatu hin argamne dubbii sobaati akka ishiin of jajjabeessituuf itti himan jechuudha. Ishiin dhugaa baay'ee boo'icharra jirti kan mucayyoo amma obboleettii ishee tanaati jechuudha. Amma suuraa irratti argitan kan kaleessa sagalee ishii dhageessanii. Kanaaf bilees yoo kan mana yaalas jiraatu ta'e yookaan mootuyyuu waanuma ta'e yoo kan dhageessan ta'e suuraa mucayyoo tanaa bilees ammallee peejii qabdan irratti sheer godhaati hafuuraan dhageechisaa isin hin jenna. Isa lammaffaa irratti ammoo mucayyoo amma itti aantee jirtu tana kan lakkoofsi irratti barraa'ee jiru tanallee guyyaa balaan sun Beerut keessatti ka'ee guyyaa sanirraa jalqabee hin argamne eessa akka jirtu hin duute hin jiraatte hin beekan waan ta'eef ishee tanallee walitti qabsiistanii akka nu soitan abdii isinirraa qabna jechuudha. Ishee lammaffaa tana yoo kan argitan ta'e lakkoofsi irra jira jechuudha. Lakkoofsi amma irratti barraa'ee jiru kanaan bilbiltanii maatii ishee beeksisuu dandeessan jechuudha. Walumaa galatti wanni Beerut keessatti ta'ee baay'ee isaa nama gaddisiisa. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Lubbuu nama baay'eetu itti bade. Maal akka jedhamu beekamu dhugaa. Baay'ee likii keessa nama seensa waan isaa. Baay'ee ulfaataadha. Waan jettee dubbattu wayii si wallaalchisa jechuudha. Tanaan dura warri Beerut kun jiraattonni Beerut kun ji'a darbe keessa ijoollee teenya jechuudha. Ijoollee lammii keenya gazzaba hin qabnu jedhanii karaa irratti baasanii gataa turani. Isbeela irratti baasanii gatanii namoonni tokko muudamni tokko dhaqanii iddoo isaan tataa'assan iddoo isaan isbeela wajjin tataa'assan dhaqanii viidiyoo waraabatanii miidiyaa isaanii irratti gaddisaa turani wajjin suuraa ka'aa turan jechuudha. Dhugaan isin jedha kan baay'ee nama gaddisiisu. Cubbuu santu deebi'ee hoon jedhee afaan guuttadhee homaa waan itti saalfadhu hin qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuutti jechuudha. Garuu kana yeroon jedhu ammas lammiin keenya ammas walumaan miidhamaa jira. Ammas akkasumatti lubbuunis darbaa jira. Kanaaf biyyi kun hundi isaanii badaadha jechuun hin danda'amu. Hundi isaanii gaariidha jechuun hin danda'amu. Haga ammaatti waan ta'u kana hundayyuu dhabiinsa dolaarraa maalirraa kana hundarrayyuu haga ammaattu wanni isaan ittiin liqaan sararatanyaa mana keessatti homaamu cubbuu waan takka sodaatan isaan kun. Kanaaf rabbiin itti dallana. Isaan dallansuu kana hin beekani. Dhugaan isin hin jedha. Dallansuu kana maaliif akkana taanaa hin beekani. Amma yeroo kana yeroo itti gad bahanii kobozii takkitti bitachuu dadhabanii bar. Dhugaan isin hin jedha. Kanaaf isin warri biyya kana keessa jirtan
akka amantii keessaniitti rabbi kadhadhaa. Rabbiin nagaa gara maatii keessaniitti isin haa galchu. Birri numaa miti. Birri boruu hojjettee argatta garuu lubbuu kee hin deebistu. Lubbuu hin deebistu waan ta'eef birri garuu hojjettanii argattanii warri kontiraata keessa fixan adaraa biyya tana teenya minaamina jechuu dhiisaati gara maatii keessanii galaan isin hin jedha. Har'a ji'a tokko darbe ijoollee keenya akkasitti yaasanii akkas beelatitti ofirraa baasanii gatassan haadha cinaan isaanii gimmaashni isaanii kan bakka bultii dhaban manni akka jiruun xaragamee maal ta'e kan hafan kan lubbuun hafan isaanii kan bakka bultii dhabe jechuudha. Harka deebisa jedhanii. Kanaaf waan isaa baay'ee ulfaataadha. Adagaan ta'e hundarra gahaa jira. Ijoolleen lammii keenyas baay'ee lubbuun itti badee jira. Itti gammaduu kiyya osoo hin taane itti gammaduu miti. Namni akkamitti ammallee kana laalati ibidda akkanatti itti danfu kana laalati ibidda akkanatti namni lubbuun gubatee lafeeyyuu haga hin argine dirasii gahutti hanga maallee namni cubbuu dubbata cubbuu hojjeta lammii biraa irratti jechuudha. Kanaaf immoo rabbi guddaadha, rabbi beekadha. Isaan rabbiin sodaatan dhugaa dubbachuu biyyi kun rabbiin sodaatan nama sodaatan malee. Nama sodaatan malee rabbi sodaachuun isaan bira jiru. Osoo rabbi sodaatanii wanni kun marti isaan irratti gadi hin bu'u ture. Kan biyya biraa jechuudha. Biyya tanaan alatti biyyi biraa dhibee kanaan alatti homaa rakkoo tokko hin qaban. Kuni garuu dolaarri hin jiru, maaliin hin jiru, saawuraan isaanii waggaa tokko gahe. Waggaa kana keessatti kun yeroo lammaffaa ibiddi kun gahe kun ibidda miti dho'insa kun miti. Walumaa galatti kun baay'ee ulfaataadha. Yaa lammiiwwan kiyyaa bakka isin jirtan hundatti Waaqayyo gooftaan isin faana haa ta'u. Nagaan Waaqayyo maatii keessanitti isin haa galchu. Hadiraa ijoollee tanaa nuu soqaa ijoollee lamaan tanaa peejii qabdan irratti sheer godhaatii nuu soqaa isin hin jenna. Qilleensi biyya ormaa maakubaa siraasa gadi biyya baakee haajaa rabbii baasa. Oli laallaan samiin ni fagaata. Gadi laallaan dacheen ni jabaata. Dachee biyya ormaa isheen dhiyoo jirtu. Gara jabeetti daamalaa namaanitu. Namni biyya bayee maal qananii qaba. Biyya isaa yaadatee yaadaan qalbii caba.